oboltiin tenyaa takka akkasitti ani ka haadhan qabne ka abbaan qabne silaa ati hin galinaa jette silaa ati hin galinaa jette ani tabirri kiyya ji'aan fudhu haadhalleen qabu abballeen qabu kabirri kiyya ji'aan fudhu gara Itoophiyaa qajeelchu mi maal ta'a malli kiyya maali falti kiyya maali jetti yaa jarana faltis maltis hin jira karaa hedduun jira waa hunduu salphaadha maaliif isiniif immoo akkuma an arge kana bordhoftanii arguu jirtan barumsa isiniif ta'a wantoota isin barbaachisu isinin jedhee jira ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayya keessanii chaanillee alhamdulillah galata rabbii naga jira rabbiin galanne haa ga'u ar'amu viidiyoo nuti walitti deebine viidiyoo kale irratti obboleettiin keenya takka yaamuna ani haadhalleen qabu abballeen qabu garuu mallaqa kiyya ji'aan yeroo argadhutti gara biyyaatti gadi qajeelcha okay gara biyyaatti maaltu si qajeelcha mallaqa keen argatta ji'a gara biyyaatti wanni si qajeelchu mana bituumoo lafa bituumoo nama qarqaaruumoo maaltu si qajeelchamee gara biyyaatti mallaqni harka kee taa'uun dadhabaa harka kee uteetti maaltu suqa eeshi rakkoo hedduutu jira karaarii arabaatiin illee ta'a hin beekamu ani fallisee malu namni abbaaf haadha hin qabuyyuu yeroo amma jireenya ofii dhabaa jira jireenyuma isaa kan dhabaa jira abbaaf haadha odoo qabaatte wanti hundi harka kee keessa yoon taane harka keetiin ala yoo ta'e ati akka waan qabnetti of laali bakka feete jiraadhu ilmaatu maal jedhe viidiyoo mucattii kaleessa irratti illee ilma abbaatu ilmaan maal jedhe ilmi Ameerikaa jira barumsa sanitaa obboleeyyan kee ilmi Ameerikaa jira ilma mana isaa ka Itoophiyaatti jijjiire kana ma ijaare kana maal jedhe dubbate nama taamate isinitti fakkaate abbaan ilma isinii haa galu bakka abbaa faatiin jirreeyyuu dhiise bakka abbaa faatii jirtu maal jedhe isinitti fakkaate otoo mucaan kiyya jedhe dhageeffadha otoo mucaan kiyya mana isaa kana maqaa kiyyatti jijjiire ani birri 50 inni ji'aanaa ergu hin dhiisafi jedha isini galee hin dhiisafi eenyutu jedha abbaatu ilma isaatiin jedha ati tahaadhaaf abballeen qabne yookiin obboleessa garaa wajji dhalatte qabdu yookiin eessuma abdattu yookiin obboleessa abdattu yookiin obboleettii yookiin adaada yookiin eessu yookiin meexxina biyyoo abbeera yoo haa ta'u abdattu akka zeerootti keessaa kaa'et beeke garuu namni rabbiin sodaatu hin jira asitti hin dogongorina namni rabbii isaa sodaate ilma mucaan hun yetaamadha jedhe haqa kee eegu yoo jiraate malee wallahi namni tokko jabaddeen sallaalo jireenya amma ijoolleen keessa jirtu laala abbaafaati huma takka siin gootu dhiira tokkottis gaafa dabalamtan dhiirri sun dhiira akkamii akka ta'e dhiira boruuf kaawuse abdatu hoon taane wallahi huma takka siin gootu ijoolleen duraanitii fi ijoolleen amma biyyaa baatu garaagarummaa qabdi ijoolleen amma biyyaa baatu paasapoortii baafattee baate ijoolleen duraan biyyaa baatu paasapoortiin qabdu kana beeka inni itti aanu isin yoo fakkeenyaaf waggaa keessatti yookiin waggaa dheeraa biyya ambaa yoo turtan jireenya Itoophiyaa keessa jiru gonkumaa hin beektu jireenya akkuma durii sanitti taa'ee si eegata oduu gurraan odeeffattu malee waan ija keetiin argite hin jiru si haa galu ani yeroo dura biyya ambaa jiru wallahi dhasiin jechuudha namni gaaf rakkinna himatu rakkoon isaa sun akkasuma natti fakkaata namni waan ijaan argeef waan ijaan hin argin garaagarummaa qaba ijoollee keenya biyya ambaa keessa jirtanii ani isiniif malee anaaf waan takkasiisitanii beeka an ufi jireenya biyya kana arge isinitti odeessa malee odoo jireenya biyya kana arguu baadha isinitti odeessu magaalaa takka keessa jiraatufu namni gaafa magaalaa keessa jiraatu qananii keessa waan jiraatu itti fakkaata miti soba qananii keessa jiraatu qananii keessa ati jiraatuun hojii keetiin qananiin jiraata hojii hoon qabaanni immoo jireenyuma akka isiniin jedhe bubaa baadiyyaa sana gata baadiyyaan bar qabeenya qaba baadiyyaan bar waan dhabe qabu wani gaaf kaleessas ka waraabe baadiyyaa wanni inni qabu qabeenya hin qaba qilleensatu isiniin taane isiniin jedhe garuu mootuyyuu asirratti wannin isin gorsuu barbaadu wannin isinitti himuu barbaadu guduunfaa tana amma yeroo ijji kee jirtu yeroo fayyaa qabdu yeroo namni waa isiniin jedhu namni waa argee jedha malee waan argin hin jedhu namni waa argee jedhu san amantee gochuu qabda fakkeenyaaf obboleettiin keenya kun
har'arraa qabdee viidiyoo kiyya kana kalirraa dhageeffatte miti waa'ee kana har'arraa qabdee ani kalas jala sarare hin ergu mallaqa kiyya maaliif erga mataa keetii yaade hiriyaa keetiin hin mari'atin abadan waan gootu hunda hiriyaa hundaan hin mari'atin takka si dokuun gorsifti takka kayrisi gorsifti takka sharisi gorsifti mataa keetiin mari'adhu wanni mataa keetiin gootu immoo si fayyada waan ta'eef isin jechuu barbaada kanaafuu wanni isin dhaamu barbaadu obboleen kiyya akka hordoftoota kiyya taatanitti sa'aa kanarraa qabi mallaqa kee harka kee kaadhu yoo barbaade mootu tokkoffaa ani asiin durallee waa'ee baankii irratti dubbadhee jira akkaawuntii baankii onlaayinii akkaawuntii baankii isinii baafamuu hin danda'a isiniin jedhee jira akkaawuntiin baankii gaaf isiniin baafame maqaa keetiin baafame tokkooyyuu fuudhee siin dhala baasuu hin danda'u garuu si warroonni rakko yoo warri achi keessaa namoonni keessa kee beekan hubannoo gochuu danda'a garuu mootu yaati akkaawuntii baankii gaafa baafatte tokkoffaa yookiin paasapoortii ijoolleen biyya alaa jirtan paasapoortii harkaa qabdan isiniin jedhu warri paasapoortii harkaan qabu asirratti baafachuu hin danda'a isiniin jedhu isin yeroo namni isinitti himu gurraan hin dhageettan dhugaa rabbi gaafa keessa geettee maal jette rakkina hunda argite jibba namni si jaalala namni si jaalatu jibba namni si jibbu rakkoo biyya keessa gaaf itti dhufte afattee keessa geette harka kennite gaafsa maaliif akkana godhu dide intalli sun akkana ittiin gorsitee miti jechuun keen oolu ta'amma akkas jette mucaan amma akkas naan jette sun dhaamsin ani sii dhaamu kuti mallaqa kee ji'a warra keetirra kuti abballeen qabdu haadhalleen qabdu kasii boottu hin jirtu ka ilmoon tiyya waa guduunfatu jettu siin jirtu as ergi viidiyoo gaaf dura hojjedhe irratti waa'ee manaa diraatti isin yaadattanii miti manni Itoophiyaa ijaarameen dhumu isiniin jedhee jira mitiire ammallee akkasuma obboleeyyan kiyya warri mallaqa fiira kiyya ebaluu kiyya mexenna biyyoo kiyya jettan hundi keessanuu kasaaraa seenatanii jirtan namoota hedduutu ijoollee gara nama 50 oltu namoota nu beeynu nyaatamee jira wanna takan goone namicha san nama biyyaati isa maleen erganii ebaluun sun jabaadha ebaluun sun qabeenya qaba ebaluun sun akka jedhanii namichi cif godhee nyaate jiruu isaa ittiin jiraate gaafa kan ijoolleen biyyatti qabamtee galtu ebalu mallaqa keenya nu baasi eessaa fuudha namichoon gaafa kan kasaaraa guddaa keessa galee jechuudha jarana ijoollee hedduu eessumaa nyaatte ijoollee hedduu abbeeruun nyaatte ilaa namni mallaqa nama akka midhaanii kana caalaa jaalata midhaan caalaa namni Itoophiyaa jechuun warroonni Itoophiyaa keessa jiran midhaan caalaa mallaqa jaalatu saraha isan dhuguma jirtu isinihim namni biyya kana mallaqa caalaa midhaan caalaa mallaqa jaalata jaarsumti mataa arri otoo ati fakkeenyaaf ka janaajjantu ta'e fakkeenya jaarsa miti otoo mallaqa sitti ergaante sitti ergeetteen si jaaladheedha ilmootii isiniin jedhu beekaka si jaaladhaa siin jedha ani wanni isinii dhaamu buleen kiyya guduunfaa an isiniin jedhu tana guduunfadhu akkaawunti illee baafadha akkaawunti gaaf baafatte siin ala namni mallaqa keessa sochoosu hin jiru galtu si fayyada galtu haratti baafatta akka har'aa kanaa miti homaa siif hin godhan hundi isaatu homaa siif hin godhu balalatu jabi fira maatii fi kana maatiin isu balalatu bakka hin jiraa miti jabeeffata yookaan immoo jabinni takka hin jirtu akkanumatti fuula kee xaragattee warteetta gaafa isaan fuuluma bifuma amma alaa galtu kana biyya keessatti akka hin qabne beektaa hin qabdu fuuluma kee nagaa kanatu si jijjiirama haasidiin biyya kanallee haasidii miti kana isiniin jechuu barbaada viidiyoo kiyaasumatti dhaabaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti